fayyaraan nu araarse. Gada araaramanii egaa kuniin gada araaramanii jiranii isaan illee luba ta'ullee beeku ani garuu luba ogummaan fudhatan barsiisaa fayyeera nan beeka garuu duraan barsiisummaan hin beeka araarsanii jiranii daaqon. Daawit lubummaa fudhate. Baay'ee bareeda. Ani nagarre. Fayyaraan lubummaa fudhate. Eebbisaanii oolee nu biraa bulu araaramanii jiranii. Dhiifamaan nu banne dhiifamaa baay'ee namatti tola dhugaa. Akkas taanaan gaariidhaan immoo isa maal seetanii manni keenya manni amantaa ortodoksii tawaadoo barsiisotas qabnaa abbootis qabnaa daagunnootas qabnaa galanni waaqayyoof haa ta'u ijoolleen kun namarra darbanii osoo hin ta'in irra caalaa warroota jala deemanii akkasitti nama arrabsani waaqayyo laphee isaaniif haa kennu isaan haa qajeelchu karaatti isaan haa deebisu kun ijoolleen araaramtee jirti akka nama arrabsan ammallee garuu mana bananii arrabsaatuma jiranii Rabbi sinaa qajeelchu waan biraan ni jennu jiru sillaasee sinaa qajeelchu bichaa jenna. Namni mucayyoo tana jaalatee nama mucayyoo tana fuudhee harree. Harree wajjin. Seenaa maanni miyuutii kan jedhamu tokko hin jiru tiktokii kan. Laakiin miyuutiin godha seenaa. Monitara qabdi walatta sillaaseen mukalas balleechee jira dhiisa. Monitoring manne hojjesaare egaa kaba of kabachiisuun abbaatu wajjina isaa jalatti hojjeta. Miyuutii godhee seeraan seera eeggeeffatu. Kanaafuu kana booddee waan akkasii akka hin nageenye pilis waadaa galtala. Of eeggadhuu lammataan akkasii hin dhaggeeffachuun barbaannu. Pilis keenyas erga araaramtanitti ta'e dubbiin diraamaa miti isaan dhugaadha taanaani lammata waan akkasii akka hin nageenyedha. Ani ganaa paartii biraan eeggachaa ture diraamaa dhasee dhugaa sitti maarala. Paartii biraa jiraadha ta'ee hordofaa ture. Dhugaadha taanaan garuu immoo seereesii of eeggadhula. Dubbiin galtee qabdila. Kanaafuu galatoomii. Barsiisonni as turanii luboonnas turanii kadhannaan cufameera dulgata gaafa nu dulite. Kanaaf xumurree irraa nagaan naaf bula. Ameen nagaan nuuf bulaa isinitti. Barsiisaa keenyaa sagalee jireenya sinaa dhageechisoo nu eebbifamaa umrii dheeradhaa jidduu keenyatti sillaaseen sinaa qusatu. Bagana fiyaa seenaa nama dhibba jaana sila nama dhibba jaa shanii nan geemi taphadhaan ajjeefte silaarra. Yeesaan dhuftee silaaltee namni baay'atee indaatti jeessanii bakka amma kanaa nama meeqatu sii kenna si inaan jennaa kanaaf. Dhugaa. Waaqa. Hollaala nama dhibba jaa barseenaa. Engadda niddeetidha seenii tananii haasa'ee qanaa olan jedha nama 5,500. Masii taate seenu ta'uu. Masii geemi taphanna naan jetteeti deemin mana bana dhaqootii sittan erga naan jettee baate oo sakandii wayii laallu nama dhibba jaa gahe. Kana nan du'a safara sana dhaqu. Amma deema dooyi dhaqallala mara faamii ijoollee. Kun nagaabdee amma sa'aatii kana kushiina seenuudhaan natti ulfaate. Nagaan bulaa hundi keessanuu nagaan naa bulaa dhugubatti. Waanuma ta'e seenaa si argachuu kootti gammadeera amma adda si baafadheera jechuu barbaade. Mastaawati asirra kan jirtu warri wal beeknu ati waaqayyoon keessa nagaan bulaa warri kaan warri waliin beekamu wal taasisna. Wal barraa fuulduratti. Daakon. Halkan yaa'ii kophee sirriifatu nagaan bulaa. Amiin. Barsiisa hunduma keenya ho'aa ta'u. Jechaan lukkumarraa kaasaa sirrumatti lolaanii barsiisa. Warqa nurra caaltee jirti. Nu abboomamuu jiddee jirti. Lammata gabaa akkanaa kan akka naabbannee waadaa nu seesisa. Qoy barsiisa yaasuuf sagalee qabaan isaanii. Okay, ani kada booddee lammatatti hin deemu. Lammatatti.
Barsiisa yaada. So Walatta Giyoorgisaare diraamaa wayiidha seesii hordofaa ture malee direessi taanaan yaanu keessaan ositti bilbileen sirraa gasha. Daakon andanya koilinga rika namni rakkina kubachuu manna maa kolfitii kana laala. Ani immoo na beektan uggaashan immoo gaafure on na beektan. Koshi amma booda nan tokko saatara nan tu na dhageeffadhu kaa. Eeshi mastaa taariikoo baale dhugaa bashee dubbadha. Ani isuma dhugaa sitti baa diraamaa paartii qabuudha see malee ani dhugaadhaan see dhugaatu ta'uusaa bare angara TikTok irraas badee darbee viidiyoo dargabalee laayivii isaanii sargeen beeku. Cabaasanii yoo kakachiisan hin argine isin dhugaa dammoo sobannaan dhugaa dheedhee yeroo kakatu hin argine ani gizemee kan isinitti himu. Hin agarre ani dhiifama TikTok irraa badeera darbee viidiyoo gaga dhiifamuun argabalee. Hin ajjiramuun tolu sin jedhee mastuu kaballaa xiffiidhaan ija nageecha baasta. Kanaafuu mastaawaa ishee jette dhugaadha. Walatta Giyoorgis dhagaa jirta wali. Mandaala keessatti arguu barbaadu. Waraabbamin jira biraan kide jiru viidiyoo waraabbamin jira Habibti ati maa murumta mitaanki. Eshi jettee simin jettu. Hanganaan viidiyoo kee tokko isaa ilaalala. Hanganaan ilaalala. Waan nama gaddisiisu argeennaan sinnii sulaa keessaan ganaan sitti bilbila. Baddeetta anis badeeraa wal argineen beeknu. Maalaw daakon baayilu barbarreetti naa ulaame anafaa qabaatu dorgitanii. Sareen kan hin beektu reedhaan eegee maalii gadi qabadheedhaan kan keecha. Daakon hundi ishiitu badii ishee awwaallattee namatti faraduudha kan kaatan nagaa fudhatanii nama waqqaruudha kan kaatan ilaali. Eeshi seenaa. Nageessaa Walatta Giyoorgis namni dogoggorra hin jiru dogoggorte ta'an si dhiisneerraa isa gara fuulduraatti garuu sireesii of eeggadhu akkasumallee wanta dhugaa hin taane dhugaa miti kuni waan akkasii xabadhaa jedha nuti ma dhugaadhaa wanta kan nuun gallee yoo jette immoo akka nu garutti nutti dubbadhaati ilaa kun xabadha ture inni kun sirriidha. Isa kana irratti dogoggorreera isa kana immoo dogoggorree miti waan akkasii qoosaaf jenneeti jedhaati adda baasaa nutti himaa nuunis TikTokiidha mandara TikTokii gaafa dhufnu waan biraaf hin dhufnu dhugaadha. Maaliif akka dhufnu solbeelna gabaa akkasiirraa deebii siin jechuu barbaanna. Bilookii dugdanii ijoollee anan arrabsuu I don't care that jesamuu ani yoomaati gin Walatta Sillaasee fi mastuun bilookii sin attattaan. Naafi. Daakun baay'ee wajji wal baradhu. Iddaan jirti kunuun akkas jala. Bilookii atattay warroota arraba hamaa dammisi eeyyameera bilookii atattay. Atattay maayilaa seena. Dosiisira. Atattay. Laali barsiisa duraanoo afaan kutatamadha ammoo ilkaan na dhukkuba ilkaan bakkee kana. Ajjere tana duwwaasi hubata fakkaata nusin hubadha rakkina qaba. Warra si arrabsan komentiin dubbisiinatti dhiisaanii. Namni afaan kee hin barre tokko duwwaasi hubata malee isatti akka qosaatti dubbattu siiriyeesii ilaalee namni sittaaruu danda'an ta'eef hin beekani baay'een nama. Manuma keechatti na balani. Nambe kaani manuma kecha yoo jechuudha. Aaree manuma keenya keessattuu beeksisa keessattuu ani aaree yeroo dubbadhu jechuudha. Ani ani beekamtii fi dhugaa keeyyoo addaan baasuu hin danda'u maal jettii mucayyoo maasoftiin turanii dhugaan koo galaaf dhugaa. Ani immoo amala koo kecha waan ifaan ifatti baaseen dubbadhu.
akkanuun si hubannu kanatti namni si hubatu hin jiru. Amma yeroo baay'ee wajjinii barachaa turre aasaa gaafa geessitu faarfannaa gaafa faarfattu gaaffii gaafa gaafattu amaloota kee barreeranu amma fakkeenyaaf warroonni sin beenne immoo tiktokiin amalli isaa akkuma maqaa isaatiitti beektawti tok namni nama hubatu hin jiru bakka waasniin jedhee si bira darbudha scroll goree mana biraa immoo deema kanaafuu wanta haasoftu of eeggachuu qabdaa gorsa kudha dhaggeeffadhu shi wanta haafattu ila of eeggadhuuti hubadhuuti yoon kana jedhe namni maal naan jedha yoon kana immoo godhe maal naan jedhu jecha yoo gorsa barbaaddes gorsa gaafachaa gadhiisi viidiyoo malee callistee akkan gadhiisnedha kana booddee of eeggadhu nama baay'ee si hordofa waan ta'eef fammastee tas waan ta'eef sanastee kanas gaarummaa fi itu waan gaariif si hordofu ta'e gaariidha garuu waan biraaf si hordofa namni si maali deebi'ee immoo kan fammasu jira la waan biraa kaasee jechuudha dubbii xaxee si maali deebi'ee kan fammasu jira waan ta'eef ati of eeggachuu qabda kana booddee haasaa kee of eeggachuu qabda kadhannaa mataa keetiillee dhuunfaatti sirriitti boo'ii kadhadhu waaqayyo maaliif namni si dogoggorsuu danda'u jiraachuu danda'a laa of eeggadhu kana booddee obboleessa koo dogoggoree yookaan wallaalummaadhaan isa boosiseera dhiifama naaf godhu ani kana araaramneerra isa kanaan dura dhiifama naaf godha ila waan akkasiif agadhiista kana booddee dhageesse lammata namni karaa keen booddee daakun araaramne beekala araaramne viidiyoos kallattisee ani xumureen jira okay gaariidha ani atun argine dhiifama kanaafuu wanta dubbisitti kaasuun kaasin lammata jechuu barbaadeen gara ummatti Nawan cufain jira bekala zengadda kadannaa dannoo cufanii araarri bu'ee nulachuu bakka jireenya dhuunfaa keenya jiraanna bilbila walitti naasofna kalaan tiktok irrattis wal arguu ni dandeenya keenya jireenya keenya bakka nulachuu waan xumuramuu waan ifaan ifatti walitti himuu qabnu walitti himne. Baay'ee namatti tola. Ani dheeressaa akkasii seeree dhugaa. Ani dheeressaa waa qalla duratti fakkaachaa ture malee dheeressaa jiru solbeennaa ji'a amantaa jiru tajaajilaa turre waan ta'e haa ta'u sattis nam bilbila isaa wajjin sinaasaa ganaa walirratti wajjin kolfina teenye akkasitti seenee bittaa waan qoosta natti fakkaata haa ta'u gaariidha waaqayyo sinaa eebbisu. Waan hojjechaa turee fi diraamaa hojjennetti fakkaata namoota baay'ee. Ijoolleen akka jedhani komentii barreessaa yeroo tokko gaafate tokko isaan laabii bane isa isaan diraamaa ilaa argine scroll godheen darbe yeroo hin qabun ture dhugaan isa dhugaati. Ijoolleen kosaartii deeman bira darbee garuu akkas sireesiidha seen hin hubanne amma garuu si hubadheera hin ta'u kana booddee aasaa akkasii qoosaa akkasii isaatti siin himnaa sitti siin himnaa karaan taaneerran deeminaa fakkeenyummaa guddaa qabaadhaa isin jechuu barbaadeeni borumaaf iyyuu kala sanii ammaan booda seenaa ishiina beektasanii waan akkasii kana keessan jiru innis jireenya nagaa jiraatu anis jireenya nagaa jiraata obbolummaan keenya immoo yoomutti fufaa wajjin haasofnaa ndaa'um shaggaadha obboleecha mirtii tokko argadde yoo Dubaay keessatti tasna hidheera barumsan hanna caalu kan hafuuran na caalu innaa kanaafuu wamtu hin jiru. Obboleessummaa akkamidha? Obboleessummaa akkamidha seen? Obbolummaa. Ndaa'um das nama jedha Dubaay. Malee kan biraa keessan galle? Hin jiru. Okay, wal biraa akkasitti haasofnaa baay'ee gaarii. Haa ta'u. Sirrumatti waliin haasofne waliin masiisneera. Kanaan booda waa'ee homtuu hin jiru. Haa ta'u. Tolee bakka dhageenyeerraa mastuu dhageenyeerraa hunduu dhageessanittu. Lakki daakon lakki shirannatti hin tatina.
Dhageenye ramani barsiisa dhageetis gaafannaan dhageenye rakeechumaan dhadhii maal goonaas baasna icciteedha. Haa ta'uudha. Haa ta'ume. Ijoollee. Koolol taa'is na rakkinaan qabu. Tizee isa manaan jette immoo ani si narkaan baatu seenaanii beekittiin ishee qashee yoo dibde immoo dhageessetti la. Garuu na jalaa miidhina garaa na nyaatti waan ta'eef na jalaa miidhina xiqquma lolaanidha. Laala asumatti ufuma barbaree attanneettanii asuma ammoo nama. Garaa na nyaatti bareedu akkanuun dadhabee. Namatuun beekuun beektaa mastu haasaan isa isheen ariifattee haasoftu namni hubatuuni irra keessa bakka ammoo balleessitee amma dhiifama gaafatti. Faarfannaa baay'ee jaalladhu tokko finaa jedha akkamiin. Weennoon kun hojii fooniitii jedha. Kanaaf Kiristiyaan tokko immoo hojii foonii hojjechuun qabaatu nama akka kiyyaatti. Gaafa kana jedhu hojii foonii jechuun soquu, haramachuu, daldalachuutu hin taane hojii kiristiyaanaa kan hin ilaallanne. Hojii kiristiyaanaa hin ilaallanne hojjechuu barbaachisaa miti. Yeroo tokko biyya lafaa kun nama mo'ata beektaa. Nama dhugaa koomentii baay'ee zimmee ilaalee dhiisa. Anuma kana jedhatti koomentii arraba barreessan baay'ee isaanii jira jechuudha. Wayyaa sanyiidhaan dhufanii si arrabsu, wayii yaada jechuudha ganda fa'ii si arrabsu, sanyii keessi jijjiiru, wayii immoo maqaan taane si kennu bakka zimmee darba jechuudha. Kanaafuu koomentii namoota arrabsan kana laalteeti yoo dubbiste isaanii gadi taata beektaa. Namoota si arrabsanii gadi ta'uu qabdu dhiistee bira darbuu qabdaa jechuudha. Yoo nade isaan koomentii laaltee barreeffama laaltee viidiyoo keeris irratti hojjetan laaltee ootte isaanii gadi taata jechuudha. Namoota akkasiitii ol ta'uun tokkoffaatti kanatti isaanii ol ta'uu dandeessu dhiifama ati yoo isaan caaltee argamtedha jechuudha. Namoota nama arrabsu caaltee argamuu qabaatte yoo si arrabsan dhiifama gootaaf. Maaliif jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:45 gubbaarratti warra isin jaallatan qofaa yoo jaallattanii maal bu'aa buustu jedhe laal warra isin jaallatan qofaa yoo jaallattan warra si jaallatu amma warra koomentii gaarii si barreessu qofa yoo laalte maal warra namanni irraa garaagarummaan kee maal kan si arrabsu baay'ee jira warra si arrabsu sana akka gooftaan laphee si fakkennu gooftaan si badhiisottee yoo dabartee jiru bakka namoonni nama arrabsan namoonni maqaa nama balleessan namoonni jechan taane namaan jiran namoonni immoo kufaatii kee eeganis immoo jiru jechuun amma akka addunyaa kanatti maal dhabeetta namni ilaallatee si kuffisuu barbaada malee ol si kaasuu namni barbaadu hin jiru. Isuma guddaadha bala sadarkaa haatama yookiin faarfattuu taata wayii barsiisaa wangeelaa taata wayii immoo daaqonii taanaa wayii immoo waama tokko taana sadarkaa moo irra jira. Hanga gubbaa paatriyaarkiidhaa kaasee amma kunuuyitti namni nu kuffisuudhaaf karoorfatu baay'een jiraachuu danda'a. Yoggaatti kuftuu hundumtuu kaameeraa baatee CCTV gabalee kan ol si kaasuudhaaf wayii qabatee dhufu hin jiru jechuudha. Maal rakkatti dhee kasii gara keetti fiigu hin jiru. Rakkina kee hubachuu kan barbaadu hin jiru. Garuu kaameeraa kaasee fiigee akka intini ka jedhu jira jechuudha. Innaa isaan kana ilaalta taanaan immoo sammuun kee dhukkubsatta humaa badda jechuudha. Kanaafuu maal taata namoota akkasii caaltee argamtee tuffattee dhiistee bira darbuu qabda jechuudha. Ayi nama arrabsu argiteeti maaltu sarraa eegama kunuu siluma yoo hojii daabiloos hojjetattee bira darbuudha bakka. Malee deebistaaf taanaan footoo isaanii ol baasta taanaan bakka iddootti kennita taanaan ofuma keetii bakka tarree isaanii gadheessaa jechuudha bakka garaagarummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf ani akka ergaatti kiristiyaanotaa maaliin dabarsuu barbaada amma dhimma sama haasa'amaa ture yaada sitti hin kennine dhugaa dubbachuuf dhimma ijoollee kanaatti yaada si hin kennine koomentii si barreessine gaariidhas gareedhas hin jenne jechuun wantichi waan naan galleef waan naan galle immoo dubbachuun hin barbaanne. Namni waan isaan galletu dubbachuu baate gaariidhee yaadaan akka kiyyaatti. Waan si hin galle tokko hin dubbatiin. Yoo si galle duwwaa dubbadhu. Inni lammaffaa immoo ani wanni inni barbaadu maalidhaa? Kiristiyaana hoggaa Ortodoksii hoggaa taanu wanti nuti dubbannu koomentii nuti walii barreessinu kuni Ortodoksummaa koo keessatti nama barsiisuu danda'a moo nama daalchisuu danda'a yoo jenne gaariidhee yaada. Nama barsiisuu danda'a, nama gorsuu danda'a, nama qajeelchuu danda'a moo anuma mataa koollee koomentiin koo kun barreeffamni yaa barreesse kun dubbiyaan dubbadhe kun nama daalchisaa jechuun barbaachisaa.
itti yaadnee barreessuun barbaachisaadha. Yoggaa wayii dubbannus itti yaadnee utuu nu keessaa hin bahin ndoo kitaaba qulqulluu gubbaarratti maal jedheera gooftaan Yesuus Kiristoos waamicha maqaa isaaf galannatu yeroo tokko warree Fariisotaa tokko indee bartoonni kee utuu hin dhiqatin nyaatu maalidha gooftaa minaamin jedhaniitu awwaara kaasuu barbaadan bartoonni utoo isaan nyaataaranii gooftaan keenya maal jedhaa isa isaan harka isaaniitiin nyaatan utuu hin taane isa isin keessaa ba'utu nama xureessaa jedha. Amma laal waan nu keessaa ba'uun jecha nu keessaa ba'uun nama meeqa madeessaa oollaa koomentiidhaan nama meeqa madeessaa oollaa kun kiristiyaanaaf hojii isaa miti jechuudha. Kiristiyaanni yoo danda'ame wal gorsuudha yoo danda'ame wal bira dhaabbachuudha yoo dogoggorte immoo haayisoo ilaal karaa kanarra dogoggora jirta dhiisi jennee karaa walitti agarsiisuudha malee nama rabsine cubboo ofitti dabalachuun gaarii miti jechuudha. Okay, nama rabsine maqaa nama balleessine amma yoo fakkeenyaaf amma mucaan kun hin dogoggorte gaama seenaan kun hin dogoggorte yoo dogoggorte amma yoo nu ajjeese maaliin argadhamma ishee amma namni jechuun waan hin argadhu hin qabu kaaman amma nama tokko yoo ajjeese jechuun waan hin argadhu hin jiru jechuudha. Eeggamsa waaqa biraa argadhaan alatti nama biraa seebban argadhu waaqayyoos immoo abaluun naa reebdeettaa abaluun naa ajjeesteettaa abaluun naa arrabsiteettaa jedhee nuun galateeffatu waaqayyo jechuudha. Ndaa'um waan isaan rabsineef itti gaafatamna jechuudha. Waan nama salphisneef waan nama tuffanneef itti gaafatamna waan ta'eef. Kanaaf jireenyi kiristiyaanummaa jireenya giddu galeessa waan ta'eef jireenya madaalawaa waan ta'eef jireenya keessan keessatti arraba keessan madaalawaa godhaa. Waan dubbattan nama miidhamoo nama jabeessadha. Waan nama barreessitanis nama miidhamoo nama jabeessadha. Yoo waan nama miidhu barreessite bakka namoonni warri arrabsamanii tuffatanii darbuu qabu yaada akka kiyyaatti kuma sila dubbadhe jechuudha. Warri arrabsamtanii tuffadhaa darbaa arraba nama. Warri nama arrabsitan immoo arraba dhiisaa. Kiristiyaana warri Ortodoksii taatan immoo eeggadhaa keessatti. Warri biraallee dhimma sana nan galchu jechuudha. Akka namummaatti waan itti hime malee akka Ortodoksiitti warri Kiristiyaana Ortodoksii naxalaa uffannu masqalii uffannu jechuun namni tokko yoo dogoggoree dhagaatti hin guurina. Yookiin immoo boolla hin qopheessina. Maalidha wanni kunii? Maal jechuudha yoo danda'ame illee gargaaruudhaaf itti deema. Jechuun nuni akka namoota baraa miti kaa kiristiyaanota wayiin nuni kiristiyaanota nuni ijoollee waaqaati. Yaa abbaa keenya jennee እንደውም warroottan nu yakkaniif illee warra kadhatudha jechuudha. Akka jennee kana nalaa isinittanii maambata kadhannaa keenya keessatti maal jenna? Yaa abbaa keenya hoggaa jennu yakka keenya nuu dhiisi. Nutis immoo warra nu yakkan akkuma dhiisnu jennee kadhanna. Silasi waaqayyoon biraa dhiifama argachuun warra si akkan dhiifama gochuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Warra si akkaniif dhiifatu hin godhin waaqayyoon biraa dhiifama argachuu hin dandeessu. Kanaaf garaa dhiifamaa qabaadhaa warri nama rabsitan immoo jecha hin taane warri barreessitan immoo jechuun hin barreessuu madiisaa laa komentii namaa barreessina. Isoo dhugaan dhimaane naa wanni akkasii barbaachisaa miti. Warri hin rabsamne warri jettanis immoo tuffadhaa dhiisaa jechuun barbaada. Galatooma. Eebbifama abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isin dhageessisu bara tajaajila keessanii isin haa dheeressu. Waaqayyo abbaan keenya lafa jirtaniif bakka jirtanitti isin haa eegu. Kan caala dhaloota fi armee mana kiristiyaanaa akka tajaajiltaniif umurii dheeraa fayyaa guutuu isiniif haa laatu. Egaa kitaabni qulqulluu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 Safurtamii sadirraa inni gaafa dubbisnu keessattuu lakkoofsa 40 gurra kan qabu dhaga'u jooroo yaallee masmaatuun ismaa yaasta'uu ilaal. Gurra kan qabu dhaga'u hawwatu. Kanaafuu isa dhageenya hubannoo akka nu kennu jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Addunyaan nama jibbuu danda'a. Addunyaan nama qiiquu danda'a. Addunyaan nama salphisuu danda'a. Kan nama salphisne jaalatee kan nama jibbine kabajee kan nama xiqqeessine walicha qaraaniyoo lola'uu dhiiga isaatiin muramuu foon isaatiin jireenya kan nu kenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofadha. Yeroo hundumaa gaafa qormaanni gara jireenya keessanii dhufu dhiphinni gara jireenya keessanii kan dhufu gaafa dhufu isa fannoo irratti dhiiga isaa isiniif lolaase sana yaadadhaa ijoollee tawaahidoo warra abbaaf fannoo. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos addunyaan isin jibbite hin dinqisiifatinaa. Ana isin dursite anaan na jibbiteetti. Ani garuu addunyaa injifadheera. Alam bitxalaችሁ አታድንቋት. ከናንተ በፊት አስቀድማ እኔን ጠልታኛለች። እኔ ግን ዓለምን አሸንፌያለሁ። እኔ ገሩ አዱኛ ሞት ይላል ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከናፍ ኑት አዱኛ ከሰ ጅራን ነመለ ጆሌ አዱኛ ምት
ዓለም ውስጥ እንኖራለን እንጂ ዓለማውያን አይደለም። ካነ ደረኮን ከኛ አደባፋችሁ ከንድባል አዱኛ ከሰ ጅራን ነገሩን ትጆለ አዱኛ ሚቲ ከናፍ ይሩ ሁንዱማ ዋቀዮን ፈርፈችሁ አቦታ ከኛራ ዱቢሰ ገሌ ዋቀዮ በረቹ አመኛ ዲሱ ገረ ጅሬኛ በረበራቴ ከኑ ጌስ ወጂ ቀየሉ ማውጀቹን ኑረ ጅራተ መለ nama habaarun nama qeequn nama salphisuun jireenya namaa keessatti waan nu ilaallan keessa galee riisarchii hojjenne bu'aa nuti buusnu hin jiru. Isti waa'ee ofii keenyaaf riisarchii hojjennu. Waa'ee jireenya namaa dhiisne, waa'ee keenya of haa gaafan, waa'ee nama biraa dhiisne. Kanaaf namni waa'ee jireenya isaa beeku Kiristoos Yesuusin hin beeka. Namni waa'ee jireenya isaa bakka wali hin beekne immoo Kiristoos Yesuusin beekuu hin danda'u. Adara abbaa keenya fuulduratti wanti jechuu barbaadu yeroo hundumaa wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irra sagalee jiru hin dagatina. Mataa kee duubatti agarsiisa jedhu raseen lakaa'ina sa'i bakka kaleessa yakkine irraa kaleessa dogoggora irraa kaleessa cubbuu raawwanneera. Har'a garuu qalbii jijjiirrannaadhaan gara Waaqayyootti deebi'uu nuuf wayya. Gara isaatti deebinu. Raajii Hosee boqonnaa 6 ወደ እሱ እንመለስ እሱ ወደኛ ይመለሳል እንደሚል ገረሳታ ዴብኖትስ እንስ ገረከኛ ተከዲቡፍ ከናፍ ቀልብ ጀጀረኔ ሆጂ ጋሪ ወጅኔ ጅባ ፈመኛ ግዱ ከኛ ባስኔ ጃላላ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ ኦልማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ራወተ ያደዳ ማኖ ክርስቲያኖ ተበረባፈን ነው ሊጦስትራ ዳንገ ቀራኒ ወጥ ዲፕነኒ ነው ፍረት ሰነ ያደዳ አዱከነ በረጠምሲ ሱዳፍ ገርቡም balleessuudhaaf oolmaa inni guyyaa jimaata fannoo irratti fudhatanii yaadadha. Osoo nuti waa'ee hammeenya raawwannu, osoo cubbuu waa'ee nama hojjennu, Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irra oole, wambadoota lama yookaan sha'attota lama shiftaa lama gidduutti fannifame inni karaa tokko qalbii jijjiirrateet mootummaa Waaqayyoon dursee dhaale. Qalbii jijjiirrannaan mootummaa Waaqayyoon nama ga'a. Qalbii jijjiirrannaan gara Waaqayyootti nama dhiyeessu. Ya Waaqayyo mootummaa keetti na yaada jecha jedheen qofaadha jireenya barabara mootummaa Waaqayyo keessatti taangoo qabu guddaa argate hunda dursee kanaaf dubartitti wangeela Maatiyos boqonnaa 26 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irra jiru sana yaadadha. Mana Simoon gaafa deemtu karraatti cufame gara mana Simoon dhaquun Simoon balbalatti cufate Kiristoos Yesuus garuu mana sana keessa taa'ee waa'ee dubartitti sanaan beeka ture. Simoon balbala isaati jedheen baay'ooliin isaanii karaa ammenyaatiin karaa dhiphinaatiin balballi qajeelummaa balballi mana Waaqayyoo kana cufamee jira. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya balbala mana qulqullummaa isaa hunduma keenyaaf yaasaatu abbaa keenya baay'ee sin jaalannaa nuuf eebbifama kadhannaa naadhasaa harmee dubaroo Maariyaam eegumsi ergamoota isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u seenaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaatu jabduu tawaayidoodha. Holola namaa oduu namaa dhageessee goonkuma duubatti hin deebiini. ዳዊት አኩማ ጀደ እግዚአብሔር በራሬና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? Waaqayyo ifa kooti kan sodaachis kan rifasis eenyu makka ifarfat kanaafatis Waaqayyo anaaf ifa kooti Waaqayyo anaaf haaboo kooti Waaqayyo anaaf habbaa kooti Waaqayyo anaaf yeroon kufe kan nakaasu yeroon gabbe kan nagamaachis yeroon dhabe kan naaflaatu gaafa dhiphuu keessa kan nabaasu Waaqayyo jira jedhiito Waaqayyo ki abdii godhadhu malee nama ilaalin namni namarraa wanti gaariin eegamu nama biyya keessattuu jaarraa kana keessa gaariin kan argamu nama laate abbaa garaa kan namaan jedhe nama obaasee haadha garaa kan sakkaaraamiif namaan jedhe namaan qeene madu baroo Maariyaam horicha qaramee gooftaa Yesuus Kiristoos qofadha. Nuti ijoollee garbummaa jala dhiiga Kiristoos hin bilisa baanee malee ijoollee karaa deemtu dhufne miti. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan obboleettii keessan rakkina wal qabaatte dogoggorta yoo taate keessan gorfadha sin ክርስቲያን ወረባ ፈኖት ሚኮራዶ ውስጥ ጥሩትና ዋማቶ ተሲሳቶ ለዋን በራት ሴና ማፈከነ ወተ ጀዳቱ ፖለቲክ ሳይተሎላ ድሚ ኩና አጀንዳ ተወን ቀቦካ ኢዶ ከነት ነምን ወልጥ ቀበሜ ኩን ድቢ ሰገሌ ዋቀዮ ቶ በረቴ ዱሃይ ዋቀዮ ዋይ ማነ ክርስቲያናሳ ኦሶ በሬ ባዬ ጋሪዳ አደራ keessan jecha abbaan keenya nuun jedhan sana nagindagatina Yaaqoob jecha dubbate burqaa bishaanii jedhanii kan isaan kaasan lama burquun danda'u kalilli fi booruun hin jiru. Kanaaf nuti immoo ijoollee Kiristoos Yesuus Kiristoos duukaa baanii deemsi keenya gara fuulduraatti malee gara duwwaa miti qalbii jijjiirranni mootummaa abbaa keenya akka dhaallu
waaqayyoon waa gargaaru warreen ajirtan kana booda warreen ajirtan sagalee kana kan dhageessan maqaa waaqayyoo tolsin gaafanna nama dhamaarina sin hin fayyadu yoo dandeessan arraba keessaniin waaqayyoon faarfadha waaqayyoon galateeffadha dubbii sagalee waaqayyoo baradha dhaamsa kooti galatooma seenaa koo abbaa keenya eebbifamaa eebbi keessan narraa bulu nagaa keessanii garuu baay'ee si yaadimmo galatooma barsiisaa maali nu gattanii biyyaa baatanii maallu yaaddutu nu yaaddanii asitti nu dhiistanii hin deemtanii baay'ee gaariidha jechuun bakka jirtanitti nageenya waaqaa isin haa baay'atu baay'ee namatti tola anillee dhugaa baay'ee keessa yaaddu dhiisne dhugaa baay'ee si yaadu tajaajila bakka jirtanii